Akkam jirtuu kabajamtoota maatiiwwan Oromiyaa kiyyaa qophii keenya har'aatiin immoo dhugaawwan waa'ee shamarranii isinii qabannee dhiyaanneerra hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaa. Dhugaan ni jalqabaa waa'ee shamarrootaa yeroo cal jedhanii taa'an yaada wantoota miiliyoonaan lakkaa'amantu sammuu ishee keessatti naannaha jedha. Kana beektuu laata? Qabxiin ni lammataa shamarran yeroo falman gad fageenyaan itti yaadaniiti. Dhugaan ni sadaffaa fi inni hawwataan yeroo isheen guyyaa hunda ergaa barreeffamaa yookiin SMS siif ergitu akka ati deebiftee isheef ergitu abdatteetu. Ajaa'iba rabbii yeroo isheen siin jaalladha siin jettu dhuguma si jaallatti jechuudha. Dhugaan waa'ee shamarranii inni biraan yeroo isheen nan si yaade siin jettu addunyaa kana irra namni tokko illee akka isheetti kan si yaadu hin jiru jechuudha. Oo yaa rabbii maal na dhageessistaa yeroo isheen ansi biran jira jettu akka kattaa hin sochooneetti si bira dhaabbatteetti jechuudha. Hin dagatiin shamarran yeroo hunda addadha. Isheen kennaa gatii kamiin illee hin tilmaamamnedha. Miidhaa kamillee ishee irra akka hin geessifne eeggannoo isheef godhi. Osoon jedhe dubartoonni chaanaalii kana keessaa ammuma koomentii fi laayikii natti roobsu miti. Waanuma fedheefuu yaada keessan naaf barreessaa. Ergaan kun namoota kaan akka gahuuf subscribe gochuun nu waliin dhaabadhaa. Galatooma.